Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii hordoftoota Ashim Oromoo akka nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Kanaaf hadha waan baay'ee namatti toluu fi barumsa baay'ee tokko jaallattan isiniif qabanniitiin dhufnee jirra. Fakkeenyaa fi haala kamiin paaswordii Facebook keenya paaswordii nu jalaa baduu danda'a. Isa kana haala kamiin argachuu dandeenya? Maali eessaan argachuu dandeenya? Akkamiin walleettaniitiin gaaffii gaafataa turtan? Kun asirraan deebii quufsaa isiniif deebisee jira. Asirraan argachuu dandeettan haala kamitti eessa akka argamu mala salphaadhaan jechuudha. Waan tokko isin hin barbaachisu, aappii tokkollee isin hin barbaachisu mala salphaadhaan argachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee nama gammachiisuu fi waan baay'ee namatti tolu tokko jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een na gaafataa turtanii, namoonni baay'een waan kana ni barbaadanii. Kanaaf haala kamiin akka argattan isinitti agarsiisaa. Seeraan na hordofaa amma dhumaa viidiyoo kana laalaa jedha. Akkasumas dammoo warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan dammoo haala kana YouTube keessa seentaniitiin jechuudha. Warroonni maamila keenya ta'uu barbaadan jechuudha. Iddoo sarchii kanarra tuqxaniitiin Ashim Oromoo jettanii barreessan jechuudha. Asirratti jechuudha. Kunoo bifa kanaan erga barreessaniin isinii ba'a jechuudha. Chaanaalli keenya haala kanaan iddoo subscribe jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Maamila keenya ta'uu barbaadan akkasumas mallattoo bilbila fakkaatu notification kana tuqxaniitiin ol ka jedhu irra deebistan jechuudha. Haala kanaan wanni nu gadhiifnu hundi guyyaa irraa guyyaatti wanni feene diraamaa ta'e wantoota baay'eetu jira jechuudha. Waa'ee aappii barumsa baay'eetu jira jala wanni dhabamee tokkollee hin jiru jechuudha. Akkana viidiyoo kana keessa seentanii yoo jettan waan baay'ee tokko namatti tolu argachuu dandeettan jechuudha. Wanni jalaa dhabame hin jiru wanni kamiyyuu jechuudha. Aappii barbaadan ta'e akkasumas description kiyya jala isiniif kaaya video kiyya jala argachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu tokko jechuudha. Kanaafuu sirriitti hordofaa, sirriitti ilaalaa, daawwadhaa isiniin jenna. Wanni isin jala badu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf hamma dhumaa sirriitti hordofaa barumsa keenyatti seenna jechuudha. Haadha imeela keenya Facebook keenya paaswordii yoo nu jalaa bade haala kamiin argachuu dandeenya kan jedhu. Kanaaf gara barumsa keenyatti seenna nu hordofaa isiniin jedha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Hordoftootiyyaa haala kamiin paaswordii yoo nu jalaa bade argachuu dandeenya? Eessa argachuu dandeenya? Haala kamiin argachuu dandeenya? Warroonni jettanii gaaffii na gaafataa turtan kunoo mala salphaadhaan aappii tokko malee argachuu dandeettan jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti toluu fi baay'ee tokko nama gammachiisu jechuudha. Waan takka xaarii takka isin barbaachisu Google keessaan seentanii sitingii keessaan argachuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf Chrome irraa akkanaan seentanii jechuudha. Erga seentaniin booda haala kanaan inni tuqxanii jechuudha. As keessaa argattan jechuudha. Waan kam isaayyuu hunda isaayyuu jechuudha. Kun haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Haala kanaan yoo inni isiniif baase isin maal godhuu qabdan jechuudha. Sarara sadiin kan tuqaa sadiin kan argaa jirtanii miti. Tuqaa sadiin san baradhattaniitiin tuqxanii jechuudha. Kun aspara kun acha bara tuqxan jechuudha. Xiyyaa kan hordofaa deemtanii haala kanaan gad deemtaniitiin iddoo sitingii san argaartanii iddoo sitingii jedhamu barbaadan jechuudha. As keessaa jechuudha. Sitingis bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Erga tuqxaniitiin jettanii iddoo paaswordis jechuu barbaadanii jechuudha. Kunoo paaswordis kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Kunoo as bira argattan jechuudha. Waan kamiyyuu kunoo paaswordis kan jedhu kana bira seentanii yoo jettan kunoo as bira argattan jechuudha. Wanna kamiyyuu as bira argachuu dandeettan jechuudha. Kunoo Facebook ta'ee chaanaala keessan ta'ee waan kamiyyuu paaswordis hin jalaa bade historii keessan hunda as keessaa argachuu dandeettan jechuudha. Bifa kanaan waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf akkaawuntii kamiyyuu filattanii akkana gattan iddoo paaswordii san ufafoo isaa kunoo fakkii akka ijaa fakkaatu kana bira ni tuqxan jechuudha. Kunoo
iddoo kana xuxxaniitiin jettan paaswordii isiniif ol baasaa jechuudha. Paaswordii dagattan kamiyyuu imeelallee isinii baasaa, paaswordii illee isinii baasaa jechuudha. Waa lama jechuudha. Imeelii fi paaswordii dagattan kamiyyuu asirraan argachuu dandeettan jechuudha. Mala salphaadhaan waan baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Anis itti fayyadameetiin argee jira. Facebook ni kiyya fakkeenyaa fi paaswordii na jalaa badee haala kanaan seeneetiin argadheetiin jira jechuudha. Kanaafuu silkii keessan keessa mobaayiluma keessan keessa argachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko namatti tolu. Akkasumas dammoo yeroo itti aanu dammoo barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabannee dhiyaanna. Akkasumas dammoo qophiin keenya kan itti aanu diraamaa isiniif qopheessinaa waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif qopheessiniitiin dhumna. Sirriitti nu hordofaa jechuudha. Wanni nu jalaa dhabame tokkollee hin jiru. Kanaaf gaafiillee yoo qabaattan koomentii irraan nu gaafadhaa. Waan isin hin galle yoo jiraate koomentii irratti barreessaati. Koomentii irraan barumsa isin barbaadan isin hojjedha jechuudha. Aappii kamiyyuu barbaadan waan mobaayila irraa ta'e waan kamiyyuu gaafii achirraa yoo gaafatanitti waan isin na gaafatan hunda isin na gaafatan irratti qophaa'ee isin qopheessaa. Kanaaf akkasumas dammoo subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa Oromoodhaan tiyyaa. Kanaafuu wal jajjabeessuu qabna. Isinis subscribe godhuudhaan akkasumas na gargaaraa isiniin jedha. Kanaafuu nagaara naaf turaa, horaa bulaa isiniin jedha. Barumsa itti aanuun hanga walitti deebinuuf nagaara turaa.